كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد دعوتو تكني كبجما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن كتا ديدمي تربفا وسائل الثبات على دين الله وان دي ربيرratti ganama dhaabu khajenne barnoota oofaa jirru asira geenya jirra turtiin teessan wajjaa taatu. الثبات على المنهج namni gartee gad dhaabbachuudhaatu barbaachisaa daandii qajeelfama isaarra waan jedhu ilaalla. Kutaa 27ffaadha. Manhaja qabaachuu qaba. Adeemsa amantaa isaa keessatti qajeelfama qabaachuu qaba. Ka irratti deemu lafa kaayatee jechuudha. Manhaja isaa kanarratti gad dhaabbachuu, kana qabaachuu, kanarratti ziq jechuu, karoora lafa kaayatee qajeelfama lafaa qabu san irra deemuu qabaaya. قال تعالى ربنا التيكجوا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رب سبحانه وتعالى كجو أمة صحابة فارسي سان دادي سان رادبته من المؤمنين مؤمن تو تراني جراج رجال ديرو وان تجران صدقوا كدوغا قد ما عاهدوا الله عليه والرب نرتب بايلما ربي وادا سينا waan rabbii waadaa seenan dhugaa godhanii akkasuma guutanii akkasumatti hojiidhaan arkamsiisanii mirkaneessanii jira. فمنهم إسان الرا من قضى نحبه نما دوئے قود إسا جرو دنیا تنرا تمرے گم آخرا گلے جرو جراجا ومنهم من ينتظر نما إسان الرا نما ملے ایک گچا جرو جراجا خجرو دان جرو خقب ساوا جرو خوادا ربی قسمت اتفوف جرو جراجا وما بدلوا تبديلا أبدا إسان هنجر جير jirjiirinsa garangalchine garagalliinsa jecha ufii waadaa rabbiif seenan daandii qajeelfama lafa kaayatan san akkasuma guutanii jiraniyya. Mabaadi'uhum ijjannoon isaanii adeemsi isaanii iimaanni aqiidaan isaanii aghlaa min arwaahihim lubbuu isaanii irra qaaliidhaaja. Amantii tee wayyamoo lubbuu tee wayya yoo jedhaniin lubbuu tiyyaa miti amantii tiyya wayyaaja jechuudha. Lubbuu itti dhabaa takkitti qabutan itti dhabaa itti du'a jechuudha. Nami dhugaan ربي في قيا آخرات أمانه. إصرار لا يعرف التنازل. إجنّو چمينس اتفوفو irratti cichuu uf duuba deebi'insan beeyne qabanii jechuu ummanni gartee sahabaadha. Ummata hundaa ummata muslimaa hundarraa wanni barbaachisu kanaa jechuu kun gorsa fakkeenya irratti ilaallannu kajala yaanu nu ta'uu qabaaya. Akkasuma athabaatu inda almamaat yeroon gartee sabaanni akkaan barbaachisu takka yeroo du'aatii jechuu rabbi gannu haa dhaabu diin irratti jiruttis rabbi gannu dhaabee du'aatti illee warra sabaata qabaatu rabbi nu haa godhu. Amma aalul kufri wal fujuur fa innahum yuhramuuna athabaata fi ashaddi al-awqaati kurba falaa yastati'uuna at-talaffuza bish-shahaada inda al-mawti yeroo du'aa munaafiqni namni jallataan namni kararra hin jirre kuffaarri yeroo akkaan sabaatatti namni haajamu sabaata rabbiin isaan dhoowwaaya. Yeroo du'aa yeroo addunyaa tana umrii dheertuu tana xumuree namni addunyaa tanatti dhaammatu sabaataatu akkaan barbaachisaadhaaya. Shahaadaa jee namni dhugoomsee arrabaanis jee aakhirri hafuura isaa kanarratti dhaabbachuu qabaaya. Ammoo ummanni jallataan umrii isaanii dilitti fixan munaafiqarraa kuffaararraa carraa akkasii rabbiin isaaniin kennuuya. وهذا من علامات سوء الخاتمة نما قرتي خاتمان إسات أمور إسا بدج أما يجو نمني وشهادة مليقل نمني وصوان برو ديسو لا أشهد الله إله إلا الله كان جيتشو دردبي إرى قرتي ديدي جيتشو ديدي خراب رو رتقلي بود دين إسا بدج خاتمان إسا بدج أما ربنا جانو آباسو كما قيل لرجل عند موته قل لا إله إلا الله فجعل يحرك رأسه يمينا وشمالا يرفض قولها.
nama akkanumatti dingata qabamee dhukkubni arraba isaa qabee afaan isaa qabee use osoma kalimaa tana jaalatu osoo beeku osoo itti amanuu cal'ise arrabni qabamee jechuu dadhabee osoo hin tahin kajibbe jechuu kadide jechuu kadadhabee osoo hin tahin kadide jechuu akka nama jee laa ilaaha illallah muhammadu rasuulullah jee janiini hin jehu jee mataa lule jechuu hin jehu afaaniinis hin jehu jee yoo deebise khasaare jechuu kaatimaan isaa badde takkaa'uun tahu yoo jecha akeeke kaatimaan isaa badde dide jecha kana dide jaamaa jechuu دوبا وآخر يقول عند موته هذه قطعة جيدة هذه مشتراها رخيص كونس قرتي دلدلتو تنقاده ورا مكرمه كابيني أني إساني جاللت دنيا دا سنتي يرو آخر عمري سا وقوس لا شهادة جانين تنهنگنا نمبته تنهنگنا ملين غرغرو تونغرتي ميشا بريد دودا بتدا تنكت فردا تنغتي كنان ومنجي سنين فردا جوا وان كان وجهني هاسوا كركرا هنگرتو كرو هم بهجرت رب نهاتي سدوبا نجا رب نهاباسو وثالث يذكر اسماء قطعين الشطرنج ورابع يدندن بألحان او كلمات اغنيه او ذكر معشوق كونو سو موسيقى دواتو سنرت روحين اصابات شغويه دوتا سرب عادا جي وان برو اوفا ودو ادد تمانا قمن مخمايس اوفا kanarratti ruuhin isaa baate kunis kasaare kun gartee intala nama faarsa kun waan biroo gartee jaalala addunyaa dhawata kun jaalala biyyaa jeet jaalala gartee qabsoo jee waan biroo olola biroo waa'ee dhaaba siyaasaa oofa kanarratti ruuhin isaa baate hundi warra kasaare jechuudha hundi warra waan adda addaa waan qalbii isaa keessatti umrii isaa guutuu gabbaraa ture sanuma dubbachaadhaa du'e hundi kasaaree hongayee kararraa bahee jechuudha kalaa ilaaha illallahu jechaadhaan آخر رسالة مرمى قلبي إساء كيسس تنجرتو الرب إساء كيسس اللي دبين تنجرتو يوتاتي مليجو رب نهاتي سدوبا ذلك لأن مثل هذه الأمور أشغلتهم عن ذكر الله في الدنيا والنجر دعاء إساني رتوان كان دواتوف يرو جرو إسانيتي ونتون إسان شاغلت يجو ذكر ربي الرا ذكر ربي قبان قبان وانتنا عبادات رني كانوا مرت عمري فتني آخر عمريتس كانوا متو خاتمة إسان بليسي يجو وقد يرى من هؤلاء سواد وجه أو نتن رائحة أو صرف عن القبلة عند خروج أرواحهم ولا حول ولا قوة إلا بالله واميك ملتو ميكاتو تاكن مرفتشفتو إسان الرامولتا خيرو دوي فول لسا قراتشو مجرى أكن متكسلت فول لسا قرقل مالف جرو إسات عبادان قبو جرو إسات صلاة قبو جرو إسات دين كان أول قبان قبو يجو إسان الرقا أكن متحساب ملي أجاو جرى وقمروهم باتوسان أجان أدى itti galakkifamtu waa meeqa jira jechuudha rabbi nu haa ta'isu ummata jallate kanarraa ka oguruu hin baatu qiblarraa garagalu jira jechuudha itti yaadee garagalee micciiramee kara gartee qiblaa kanarraa kara birootti inhiraafa ta'ee garagalee du'u jira jechuudha rabbi nu haa ta'isu وأما أهل الصلاح والسنة فإن الله يوفقهم للثبات عند الممات فينطقون بالشهادتين ورن قاتلودا ورن سنة دا ورن إسلامummaa harkaa qaban warreen kararra jiran hogguu du'anis rabbiin isaan gaxxamaa rabbiin isaan gargaaraa rabbiin isaan afaan kaayaa shahaadaa tana je'aniituma isii tana irratti galanii jechu وقد يرى من هؤلاء تحلل الوجه أو طيب رائحة ونوع استبشار عند خروج أرواحهم ورا سنة ورا حقا ورا عبادة ورا عقيدة كغرتي يرودو كسيق جرا خيرو روح نساباتو فول إساء فجرا خيرو روح نساباتو حفور إساء ورقاو جرا خيرو روح نساباتو واني غمچودا ملتون أددا إساء رامول أتجرا يجو كنون ديوان اتكا جيلچو جرو إساء كيست إيمانا قباچو عبادة قباچو ربي وجدي ربي تي وجي جراچو إساء بيس إساء جيچو دوبا ربي ثباتا نها تولچو بودي تيني ربي ها تولچو ربي نها سر رئيسو رحمة إساتين خررت ربي نها دو واني هما ميجرو دين كيستي آخر غرتي نما آخر عمري نما بهنسي روحي دا يرو عمري تنت عمري الدنيا تنا راغلو نمني لا إله إلا الله يجور باچس ثبات بودات آخر ثباتات قال عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله قبسيسا دعاء كيسن نما دعاء تجرو كيسن نما دعاء ديمو لا إله إلا الله يجا قبسيسا حقا قبرمان الله ملين جرو يجا جو خنا قبسيسا
kana je'ee kanarratti hafuurri isaa haa cal'isu kanarratti haa du'u dhaammannaan isaa haasa'u isaa dheeraa umrii isaa haasa'e kanaan haa goolabuu jechuu nabiin alayhi salaatu wassalaam qaala alayhi salaatu wassalaam ammas nabiin keenya sallallahu alayhi wasallam akka jedha hadiisa mu'aaz ibnu jabal irraa odeeffame keessatti nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha illa allahu dakhala aljanna namni booddeen jecha isaa aakhirri kalaama isaa laa ilaaha illa allahu jecha ta'e dakhala aljanna jannata rabbii seenee jedha وخرجت روحه إلى رحمة الله لبون إسا كر رحمة ربي تباتي جا قال تعالى ربي نمتا كنا كنا راوغو دبتو ور خاتمان تلت كبود دين تلت كاك إدر رتقلي جرر ربي نهاتاسس رحمة إساتين قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله إسانوان ربي كينيا الله جاني ثم استقاموا يغسي قدابة دين كنر تتنزل عليهم الملائكة ملائكة نسان ربو فمتيا ألا تخافوا ولا تحزنوا hin sodaatina nis hin yaaddawina isaaniin jettiya waabshiruu gammadaa biljannati allatii kuntum tuucaduun jannata isii baay'eeffamtan ta rabbiin qaba isinii qabe saniin gammadaadha isaaniin jetti malaayikaan yeroo baharuu isaanii warra akkasii sanirraa rabbiin haa taasisu allahumma ja'alnaa minhum allahumma innaa nas'aluka athabaata fi lamri walcazimata ala rushdi yaa rabbii qalbii gabroottanii gara gaggalchu qalbii teenya ديني رغن نورابي كنو كتابا أول الرأي قال لي وسائل الثبات على دين الله كجن لكوفسا سغنتا لي ديدمي تربا تعدادات اسني غرتي ديسا توري تديدمي تربا فادا تبودا تنان وليتم الراجچو رب سبحانه وتعالى رحمة ساتين ثباتا نوها خدمه ديني رت ربي غن نوها دابو يرو أما جرو كيست يرو علم نما ديني راغ رغلو يرو أدوين دولا جرتو yeroo adawwiin bifa adda addaatiin qabeenya guddaa qabattee beekumsa guddaa qabattee teeknooloojii guddaa qabattee diin kanarraa nama garagalchuudhaaf bobba'aa jirtu keessatti biyyoota dhihaarraa maqaa gargaarsaatiin maqaa dawaa hiruutiin maqaa midhaan gargaarsaa hiruutiin kufrii hiraa jallina hiraa harka tokkoon midhaan harka tokkoon masqala hiraa jirtu keessatti yeroo dabballoonni adda addaa qabeenya miliyoonotaan lakkaawamuun bobbaafamee jiru keessatti ummata muslimaa bakka jirutti jallisuudhaaf qur'aana irraa itti himee itti fakkeessee jallisuudhaaf qaraasifamee leenjifamee bobba'ee jiru keessatti waa'ee sabaataa kana akka wal keessa oofuun wal barsiisuun wal hubachiisuun barbaachisaadha jechuudha ummata muslimaa sabaata rabbi haa kennuuf ummata keenya ummata muslimaa laafaa dhabaa baadiyyaadhaa ka gammoojjiidhaa ka gargaarsaan jallisaa jiran ka gargaarsaan ijoollee isaa jalaa guuranii kufrii jallina barsiisaa jiran ka gargaarsaan akka diin islaamaa kana waakkatu akka diin kanarraa garagalu godhaa jiran rabbiin nu haa qaceelchu duuba hamtuu diinitti dhufte rabbiin nurraa haa deebisu adawwii karaa hundaan afaan qawweetiin ummata kana garagalchuu dadhabnaan karaa ololaatiin karaa gargaarsaatiin karaa diinaggeetiin karaa maallaqaatiin ummata muslimaatti bobbaatee jirti jechuu akka guutuu addunyaatti kanas rabbiin diin isaanii warra ummata muslimaa ka diin isaanii tiifatu rabbi nu haa godhu diin keenya rabbi nurratti haa tiisu iimaana keenya rabbi nurratti haa tiisu iimaanaan sodaa rabbiitiin kalimaa haqaa irratti diin hanga harkaa qabnu kana irratti jiraannee irratti du'uun waan jabduudha laaftuu isinitti hin fakkaatin waan jabduudha rabbiin diin irratti nama galchuun rabbiin osoo garan galle osoo hamtuun sitti dhuftee kararraa si garan galchine karaa sossobaatiin ta'uu jaalalaan ta'uu jibbaan ta'uu diin kanarraa si dhooyitee si kafarsiiftee islaamummaa si hin shakkisiifne iimaana hanga harkaa qabdu kanaan fuula rabbii dhaquu waan jabduudha iimaana hanga harkaa qabnu kanaan fuula rabbii galuu waan jabduudha sabaata rabbi nu haa kennu waliif daddabarsaa dhaggeeffadhaa daawwadhaa akka gaaritti gorsa irraa fudhadhaa isiniin jenne allahumma yaa muqallib alquluub ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته